Ashamaar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungummii koo irratti taatee biyya keenya keessatti keessumaa karaa qaamota mootummaatiin uummata irratti xiyyeeffatamee dhiibbaa raawwatamu qabadheen bakka tokkotti qophii gungummiitiin karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Isinis miidiyaa kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Qabxii gungummii koo yookaan gungummii koo guyyaa har'aa keessumaa lammiileen Itoophiyaa keessumaan Oromoo kan ta'an immoo baqatanii bakkeewwan garaagaraatti lubbuun isaanii darbaa turuun ni yaadatama jechuudha. Isarratti xiyyeeffadhee guyyaa har'aa lammiileen Itoophiyaa keessumaa immoo baay'inaan Oromoo kan ta'an Saudi Arabiyaa keessatti manneen garaagaraa keessatti rakkina guddaa argaa turuun isaanii ni yaadatama. Isaan irratti dhiibbaan ammas raawwatamaa akka jiruuf akkasumas immoo Tigraay keessatti keessumaa bulchitoonni Tigraay yeroo ammaa wal jeequmsichi keessatti raawwatamaa jiru. Uummata Tigraay irratti dhiibbaa akka geessisaa akka jiruu fi Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti wal waraansi bakkeewwan garaagaraatti guyyaa har'aa taasifame maaliin oole kan jedhu qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa lammiileen Itoophiyaa keessumaa Jibuutii irraa kaasee hanga Yemenii fi Saudi Arabiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti lubbuun dargaggoota keenya kumaatamaan kan lakkaa'amu darbaa turuun ni yaadatama jechuudha. Egaa keessumaa Jibuutii keessattis yeroo dheeraaf lammiileen Itoophiyaa keessumaa Oromoon baay'ina kan ta'an achi keessa kan turan dhiibbaan garaagaraa hanga sadarkaa qabeenya isaanii saamamuu fi lubbuun isaanii darbuu akkasumas immoo peestaalii mataa isaaniitti maranii hidhamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Jibuutii keessatti achirra darbee Yemen keessatti illee akkasuma harka duubatti hidhanii yeroo isaan qullaa tumaa turaniif akkasumas immoo maatiitti bilbilanii yeroo isaan qabeenya gaafachaa turan birrii miliyoonaan lakkaa'amu dudubbatamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Ammas lammiileen Itoophiyaa keessumaa waggoota muraasa asitti keessumaa Oromoo warreen ta'an Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii turuun ni yaadatama. Achi keessatti warreen birrii qaban illee birriitiin bahaa turuun ni yaadatama. Warreen birrii hin qabne illee hanga ammaatti dhiifamni isaaniif hin taa'amne keessumaa mana hidhaa bakkeewwan garaagaraa keessatti rakkina hamaaf saaxilamaa jiru jechuudha. Amma yeroo darbe sadarkaa umurii guutuu jedhamee yookaan immoo hidhaa umurii guutuu jedhamee lammiileen Itoophiyaa yookaan baay'inaan Oromoo warreen ta'anii keessumaa Oromoon namoota 47 keessatti namoonni 39 Oromoodha jedhamaa ture jechuudha. Egaa warreen 47 keessa 39 Oromoodha jechuudha. Achi keessatti warreen achi keessa jiran keessumaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa warreen bakka garaagaraatti hidhamanii jiranii namoota 47 keessa 39 Oromoo haa ta'an iyyuu malee namoonni lama yeroo darbe 2024 lubbuun isaanii nama lama keessa baasanii ajjeesanii turuun yaadatama poolisoota achiitiin jechuudha. Ammas guyyaa kaleessaa lubbuu namoota 47 keessaa namoonni lama akka ajjeefamaniif itti murtaa'eeti jira jechuudha. Kun lamaan isaanii iyyuu warreen lubbuun isaanii du'a itti murtaa'e kun guyyaa kaleessa Oromoodha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti Saudi Arabiyaa keessatti lammiileen Oromoo rakkina guddaa akka argaa jiran keessumaa immoo baay'inaan Oromoodha jechuudha warreen mana hidhaa kana keessatti argamanii. Kanaaf namoonni 47 umurii guutuu itti murtaa'ee turuun ni yaadataman poolisii achiitiin jechuudha. Egaa irra deddeebiin imbaasiinis gaafatamee akkasumas mootummaan Itoophiyaa gaafatames furmaata argamuu hin dandeenye. Kanaaf keessumaa mootummaan Itoophiyaa lammiilee qe'ee isaaniif qabeenya isaanirraa buqqaan dabalate akkasumas immoo warreen baqatanii biyyoota ollaa bakkeewwan garaagaraa jiran darara guddaa akka argaa jiran beekamaadha. Mootummoonni achi keessa jiran akka isaan biyyatti deebi'aniif illee haala mijeessanis gama mootummaa Itoophiyaatiin mootummaan Itoophiyaa fudhachuu hin barbaanne. Kanaaf rakkinni guddaan ammas bakkeewwan garaagaraatti saboota Oromoo akkasumas immoo lammiilee Itoophiyaa ta'an illee bakkeewwan garaagaraatti warreen raawwatamaa yookaan dhiibbaan irratti raawwatamaa jiru daran ulfaataa fi hammaachaa dhufaa jiraachuun isaa immoo uummata hundumaa wal nama gaafachiisaa dhufeera jechuudha. Ammas warreen 47 Saudi Arabiyaa keessa jiran hidhaa umurii guutuu haa ta'u malee isaanis du'umadha. Garuu namoonni lama keessaatti guyyaa kaleessaa gadi ba'anii yookaan immoo achi keessa baafamanii akka ajjeefamaniif itti murtaa'eeti jira jechuudha. Kanaaf imbaasiin garaagaraa illee mootummoonni garaagaraa akka isaan haala mijeessaa fi turan ni yaadatama. Akkasumas namoonni dhageettii guddaa qaban akka isaan biyya isaaniitti galaniif haala mijaa ture gama mootummaa Itoophiyaatiin gaaffiin uummata bakkeewwan garaagaraa jiru deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf lammiileen akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti lolli gaggeeffamaa Yuukireen dabalatee akkasumas immoo Libaanos akkasumas Hamaas keessatti lolli garaagaraa gaggeeffamaa turuun ni yaadatama. Isaanumtuu uummata isaanii otuma lolli hamaan akkasitti jiruuti otuma dhiibbaan gama mootummaatiin bakkeewwan garaagaraatti uummata irratti raawwatamu dhiifamni ta'ee fi uummata maleedhaa jiru bakkeewwan garaagaraa keessatti Hamaas dabalatee illee dhiifamaan gadhiifamanii turuun ni yaadatama. Garuu kan Itoophiyaa kun bakkeewwan garaagaraatti uummanni hidhamee jiru gama mootummaatiin dhiifamni ta'amee kan biyya isaatti galeeru hin jiru jechuudha. Kanaaf biyyootuma
gara keessatti biyyoota guddatan dabalatee bakkee waraansi jira jedhamee Yuukireenii fi akkasuma Raashiyaa bakkeewwan garaagaraatti lolli taasifamu lammiilee isaanii fudhachuu yookaan immoo itti gaafatamummaa fudhatanii lammiilee isaanii yeroo fudhatan araarri bakkeewwan garaagaraatti ta'aa turuun ni yaadatama. Garuu kan Itoophiyaa fi kan uummata baqataa bakkeewwan garaagaraatti lubbuun isaa darbaa jiru kun immoo furmaata argachuu hin dandeenye. Kanaaf gama imbaasiin gama mootummaatiin furmaata argachuu dhiisuun isaa uummata bakkeewwan garaagaraa jiruuf gaaffii guddaa akkasumas immoo quuqama guddaa kaasaa akka jiru argamaatu jira. Maalumaafuu uummata keenya bakkeewwan garaagaraa jiru nagaa hawwina. Qabxii kosottaan jiru darbu Tigraay keessatti paartileen keessumaa abuuntaa yookaan immoo gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el yeroo darbe boordiin filannoo biyyaalessaa haquun ni yaadatama. Isa keessatti gama paartiin abuuntaa yookaan immoo paartiin Gabrtsoon Gabra Mikaa'el fa'aa boordiin filannoo biyyaalessaa haqeeti jira gabaabumatti. Paartiin abuuntaa inni durii kun haqameeti jira garuu isaan akka paartiin isaanii jirutti yeroo san irra deddeebiin gaaffii kaasan akkasumas immoo ibsa baasaa jiran ni mul'ata. Garuu gama boordii biyyaalessaatiin haqamaniitii jiru. Isa keessatti keessumaa Tigraay keessatti aangoo ofii isaanii fayyadamanii qabeenya saamuun kun akkasumas immoo faayidaa dhuunfaa isaaniif jedhanii yeroo isaan uummata bakkeewwan garaagaraatti rakkisaa turanii fi dargaggoota yeroo isaan waraanatti gashanii beeluutiin fixaa turan ni yaadatama jechuudha Tigraay keessatti. Kanaaf ammas rakkinni guddaan gama abuuntaatiin mootummaa ta'ee yeroo kan ta'e amma Jeneraal Taaddasee Warradee Tigraay bulchaa jiruun qorumsi guddaan mudachaa akka jiruuf uummanni Tigraay immoo lolli lammaffaan irratti banama jedhanii hiriira bahaa turuun ni yaadatama. Ammas yaaddoo guddaa akka qaban dubbatamaati jira jechuudha. Guyyaa lama dura hiriira bahanii uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru jilbeeffatee yeroo isaa waaqa isaa kadhachaa ture argamaati ture jechuudha. Uummanni Tigraay dubartoonni illee ulfaallee bakkeewwan garaagaraatti illee yeroo isaan jilbeeffatanii araara kadhachaa turan ni mul'ata. Garuu garee abuuntaa akka isaan dhiibbaan irratti geessisaa jiranii fi faayidaa dhuunfaaf akka isaan deeman argamaati jira jechuudha. Gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el amma immoo erga Bogeetaachoo Araddaa aangoorraa bu'ee Bogeetaachoo Araddaa paartii mataa isaa Tigraay hundeessee akka jiruu fi maqaalee hanga ammaatti moggaasaa baatu malee torban kana keessa maqaan itti moggaa jedhamee dubbatamaa jira. Isas eegaati jira jechuudha. Kanaaf guyyaa boruu yeroo Bogeetaachoo Araddaa yaada kaasu yookaan immoo ibsa kennu wanti ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Maalumaaf Tigraay keessatti rakkoo guddaan amma gama paartiitiin mudachaa jiruu fi gama hooggantootaatiin dhiibbaan uummata irratti raawwatamaa jiru daran ammaachaa akka dhufee fi amma immoo marsaa lammaffaaf lolli gidduu isaaniitti kaa'amaa jiru yookaan immoo hattuun yeroo kanaan dura uummanni keessumaa qondaaltonni bakkeewwan garaagaraatti aangoo fayyadamanii hataa akka turan beekamaadha. Garuu wal dhabdee gidduu isaaniitti raawwatamaa tureef Bogeetaachoo Araddaa ibsa kennu kanaatiin immoo hattoonni ni qabamu jedhameeti yaadamaa jira jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti yookaan immoo Tigraay keessatti nagaan akka bu'uuf hattoonni qabamuun dirqama. Maalumaaf gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el boordiin filannoo biyyaalessaa haqeetii jira jechuudha. Paartii isaanii paartiin Tigraay keessatti hundeeffamee uummata Tigraay falmu immoo gara fuulduraatti waan dhufaa jiru fakkaata jechuudha. Gama Bogeetaachoo Araddaatiin isas walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii kosatti dhumatti yeroo darbu lolli naannoo Oromiyaa fi Amaara keessatti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa jiru daran ammas hammaachaa dhufeera jechuudha. Kan Oromiyaa fi kan naannoo Amaaraa keessas irra deddeebiin loluma akka ta'e guyyaa tokko nagaan labsamee akka hin beekne beekamaadha. Garuu wanti ta'u waan hin jirreef lolli naannoo Amaaraa ammas gama finxaaliyyaa Amaaraatiin bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa jiru. Uummata naannoo Amaaraa sanaafis nagaa buusuu hin dandeenye bakkeewwan garaagaraatti qabeenya saamuun akkasumas uummata dhukkaamsanii birrii gaafachuun kun daran achi keessattis naannoo Amaaraa keessatti sammaateeti jira. Garuu gama raayyaa ittisa biyyaatiin lolli bakkeewwan garaagaraatti adeemsifamaa jiru irratti olaantummaatiin xumureera kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi bahaati jira jechuudha. Kun immoo hammam dhugaa akka ta'ee fi faannoon guutummaatti badeera kan jedhu hunduma keenyaafuu gaaffii guddaadha. Yeroo faannoon badeera jedhamutti bakkeewwan garaagaraatti yeroo uummata buqqisu akkasumas immoo yeroo raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti raashanuuf akkasumas kaampii akkasumas qabeenya mootummaa saamu argamaa turuun isaa ni yaadatama. Ammas gama raayyaa ittisa biyyaatiin bakkeewwan garaagaraatti faannoon badeeraa jedhu malee guyyaa lama sadii booddee immoo waan haaraa akka dhageenyuus fi akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti yeroo qabeenya saamu ni agama yookaan ni argama jechuudha. Maalumaafuu gara fuulduraatti waliin kan laallu ta'a faannoon baduuf dhiisuusaa jechuudha. Oromiyaa keessatti keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti kan adeemaa jirus daran dubbachuunsaa kan nama jibbisiisuu fi kan nama saalfachiisuudha jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti naannoo Oromiyaa keessatti guutummaa waraana adda bilisummaa Oromoo jiru kana keessatti uummanni rakkina guddaa akka argaa akka jiruuf keessumaa immoo gama raayyaa ittisa biyyaatiin dhiibbaan uummata irratti gahu keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu qallabdu jedhanii yookaan immoo isaaniif hojjettu jedhanii
sadarkaa barsiisaa irra kaasee amma uummatarra darbee barsiisaa akkasumas dooktaroota bakkeewwan garaagaraatti paartii biraa deeggartu yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhanii yeroo isaan hidhaa jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru miidhama guddaa argaa akka jiru argamaati jira. Kun hundi immoo sababii wal waraansa waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Kanaaf guutummaa Oromiyaa keessatti lolli bakkeewwan garaagaraatti adeemsifamaa jiru. Gama tokkoon waraana adda bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa guutummaatti dhuunfadheeraadha. Gama tokkoon immoo raayyaan ittisa biyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti booji'eera qabeenya saameera akkasumas immoo harka kennachiiseera kan jedhu guutummaa guututti bakkeewwan garaagaraatti ibsi bahaa jiru kun ammas burjaajii guddaa keessumaa Oromiyaa keessatti uumaa akka jiruu fi keessumaa uummata Oromoo yaaddoo guddaa keessa gashee akka jiru argamaati jira jechuudha. Maalumaafuu keessumaa qondaaltota dabalatee akkasumas namoota hidhaa jiran dabalatee rakkinni guddaan akka irra gahaa jiru uummata Oromoo irratti argamaati jira. Kana deeggarta paartii kanaaf immoo hojjetta paartii kana immoo nyaata geessitaaf jirta jedhanii waraayaan sababa bakkeewwan garaagaraatti qotee bulaa yeroo isaan dararaa jiran argamaati jira. Isarra darbee barsiisota bakkeewwan garaagaraatti qabaa akka jiranii fi akkasumas immoo barattoota siyaasa barsiistu jedhanii illee yeroo isaan godinaalee garaagaraa keessatti barsiisota hidhaa jiranii fi yeroo isaan sadarkaa isaan hojiirra akka ari'amaniif hojjechaa jiran argamaati jira. Isarra darbee immoo doktoroonni yeroo darbee gaaffii mirgaa gaafachaa turanii isaaniif nagaan hin taane jechuudha. Keessumaa gaaffii karaa seera qabeessa gaafataniif boqonnaa guddaa akka hin kenniniif keessumaa bakkeewwan garaagaraa jiru doktoroota sadarkaa ari'uu fi akkasumas immoo sadarkaa hidhuu fi akkasumas immoo mucaa isaanii yookaan ijoollee isaan irra qaban yeroo isaan hidhaa jiran dubartoota illee bakkeewwan garaagaraatti argamaati jira jechuudha. Kanaaf gaaffii mirgaa gaafachuun Itoophiyaa keessatti rakkina guddaa fi siyaasatti geessu illee akka nama dandeessisu argamaati jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin kun gummii guyyaa irraa keessumaa taatee naannoo Tigraay dabalatee akkasumas naannoo Amaaraa fi dhumarratti immoo keessumaa lammiileen Itoophiyaa baqatanii biyya Suudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo guddaa argaa akka jiranii fi namoota lamatti immoo duuni murtaa'ee akka jiru keessumaa namoota 47 keessaa sabaan Oromoo warreen ta'an namoonni 39 keessumaa immoo namni lama Oromoo kan ta'an keessaa yookaan immoo 47 keessaa bahanii akka ajjeefaman mootummaa Suudi Arabiyaatiin itti murtaa'ee jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru lammiilee Oromoo keessumaa lammiilee Itoophiyaa Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkoo guddaa argaa jiraniif haa birmannuun dhaamsa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin kun gummii koo guyyaa irraaf qabadhe kan hanga ammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabati. Qophii kun gummii bira hanga wal jireenya immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.